Ayyee qeebalee raansi wajjiniin yoomitti goona kana abdoos qeebalee amma kalaas ammuma itti fufna naaf sitti fufi. Amma waan itti fufne. Ani qeebalee ammuma itti fufaa itti fufi. Amaasayyuu qeebalee ana matti fufu. Ana qeebalee iyyas anis ilaal ageeffadhu Iyesuus Kiristoos waaqamu waaqamiti Nabi Muhammad maraata jette ammuma itti fufna naaf si rakkoon qabu abdoo faana si mari'a khaalid amma ture qabachuuf hin dhufe malee amma si jinaa soodhaa. Itti fufi siin jedhee mata duree maal qabadhaan si faana itti fufi kunu amma. Nabi Muhammad maraata moo maraata miti ka jedhu irratti Nabi Muhammad maraata jette raganaa fidi. Itti fufi yalla. Marike. Okay, yoom naa jinaa softaa Muhammad maraata miti jette. Eenyu faana softaa? Yoomaa softaan si jedhe qadara qabadhu. Amma si jinaa soon. Amma haasee. Mana kanatti. Amma naasoo koostii malee mana kanatti. Amma haasee isin jedhe. Miseeji waan. Naasoo mana kanatti jedhe. Yeroo takka Waaqayyo ustaaz amma kun hunda namaa nan harcaasa hunda namaa irraa boodi ferran kaasaa isin amma naasoo mana kanatti. Nama hunda buus. Amma naasoo. Okay. Yoomaa softa yoo sirrii. Harcaasa rakkoon. Nam tokko mana kana keessatti yoo inni mirga kee dhiibee natu dhiisee namni mirga kee dhiibu tokko jiru buusuun dayyoo aaminis buusii. Yoomaa softa an koosti malee naasoo. Koosti malee naasoo. Amma itti bu'uu dandeessa. Naasoo dirqamaayi. Maafi naasofne maa situ qophaa'ee dhufe nuti itti qophaa'u dha. Mata duree qabachuuf hin dhufiyan. Yoomaa softa. Mata duree ofii kee filattee mee itti fuufi rakkoo maal qaba? Naasoo asitti. Maalfi naasofne maa? Asitti naasoo koostii malee. Koostii naa jinko. Ishi amma rakkate koostii baratta mana kee? Lakki beellama qabadhu. Amma qabadhu maal beellama si faana qabadhaa? Sammuu kee miti kanaaf yoom si beellama qabadhu obboleessoo. Amma dhaqi mana kee koostii mana koobani. Aniyyuu garbichaa wajjin aniyyuu beellama qabadhee mana koobani rakkoon qabu garbichi Yesuus Kiristoos garbicha naa rabsi. Amma mana kee koostii bani anis nan bana koostii malee jettee mi? Lakki amma miti an beellama qabachuuf hin dhufu. Anaan mana kee sii bana. Yoom sii miyyatu. Kan ittiin qophoofne maal dhufte gurra dhaabdee asoo dhufte re. Amma dhaqi mana kee nan banaa si jedha koostii. Ani riba keessaan keetti qophooftee dhufte kan silaa ittiin qophoofne akkamitti haasa'uudhaa dhufte ati waa'ee kana akkamitti qaxaroo qabachuu dhufte. Anabdii na dhagaartami. Muhammad maraataa miti jettee yoom na jira. Amma dhaqi koostii bane amma qophii nan barbaachisu anaan ati qophooftee dhufte mata duree nu kennite mee. Ani ribaan kee kuno wallahi ribaa reef kee amma ribaa kee. Aniyyuu kun reefuun ribaa kee ilaa kuno. Na argaatti ati laaptooppii kee banadhuti kompiitara kee banadhuti itti fufi rakkoon qabu. Ati koostii banadhuti. Qoomi tas gabbaame qoy oboofsan. Kan abdooyyuu kan Khaalid abdooyyuu rakkoon qabu roo barbaade. Muhammad maraataa miti yoo maasoftu. Amma siin jedhe amma si waliin haasaa siin jedhe. Amma naasoo miira kana. Amma baay'ee daftee waan jirtuuf baay'ee daftee waan jirtuuf miira kana si jinna. John adaraa yoo dhuguma waaqa qabdani yoo waaqa qabaattani soba dhiisaati qophoofteetu ati irratti dhaggeeffadhu tokko nan dubbadha. Hiwwaciin taraasofna ilaali. Dubbadha dubbadhu dura. Dubbadha. Isuma sirrii haasoo barbaada miti turii lamaan saba filadheera. Kanaaf iyyuu tasgabbiidhaan ati sammuma hirribaa kaatee ammuma haasofna wanti kuni namaafis barumsa. Kanaaf iyyuu Muhammad maraataa moo maraataa miti jettee yoom na ajjinaa softaan sin jedhe. Ayyee galatoon amma cal jedhe. Ustaaz mooritarallee kenneefiin jira kuno nama mooritarallee kenneefiin jira ustaaz. Thank you ayyee galatoon. Nan dubbadha qoy. Joon al tokko qoy nan dubbadha. Cufadhu ila. Inni jalqabaa namni tokko gaafa marii dhiyeessu irratti qophaa'e inni waamicha godhe jechuudha. Irratti qophaa'ee dubbisee kompiitara isaa tottoshatee inni sammuutti qabu sammuu isaa sirreeffateeti waamicha godha malee cal jedhee waamicha hin godhu. Isa waamicha godhamuufuutu ganaa qaxaroo guyyaa naa qabi bakka eega mata duree kana filattee jedha. Mata duree kanaaf guyyaa qabata jechuudha. Ani guyyaa qabachuu hin fedhu situ waamicha godhee ati qaata gochuu jammarte iyyuuti. Ani waa'ee kana irrattis hin qophoofne waas hin jenne irribaan reef kee kanaafuuti qophii nan barbaachisu ati qophooftee waamicha goote waan ta'eef qophii kee qebaleen jira. Dhaqi amma mana hoostii kee banadhuti haa mari'annuu siin jette tokko. Lammaffaa marii naa qabdu malee jette ansiif a'uudhu billaa. Ansiif yeroo qabadheetanii guyyaa kennetanii si wajjin mari'achuu hin jiru wanta akkasii. Si galee an sa'aatii dhufteetti akkuma dhuftee siyaas tanaa gadu malee siif yeroo kennetanii guyyaa akkasii joon faana mari'adha jedhee wanta marii si wajjin qabu tokko hin jiru. So amma mana kee hoostii banadhu yoo barbaade na waliin haasa'e yoo barbaade immoo sitti haasa'e. Tole? Xumurattee jirtaa? Xumuradheera.
Galatoomii. Ani siijin qabachuudhaa fi ani ati lammadaaltuu yaadachaa jirtu. Dhuguma waan nan beekneefidha. Waan nan beekneefidha. Kana takka taa'aa jirtu. Maalatu macaafa qulqulluu si barsiise miti maali musi wallaale ba. Dhaggeeffadhu qabshee jedhu dubbatiin ibsa dhaggeeffataan ture. Macaafni iyyoo beesaa akka jiru si barsiise gaafa jettee dhufte akkamitti si madaalise. Dhaggeeffadhu maaliif nama madaaltu beektu quraana keetu wallaalaadhaa siin jedha. Quraana keetu ati uummata wallaalaadha waan siin jedhu. Rakkoon qabu san agarsiista gaafa aan jettee dhufte macaafa qulqulluu ana miti kan si barsiise. Na jalatee si bartaan ture. Uummata wallaalaa waan siin jedhuuf quraanni kee kitaabni kee uummata wallaalaa waan siin jedhu. Marii amma mari'atte moo mari'attu? Hin mari'attu moo mari'attu? Wanti hundi kun yeroo qaba yoom siin mijatu. Hin mari'attu moo mari'attu? Amma si jini mari'atu. Yoom akka siin mijatu. Itti qophooftee hin jirtu? Noo qophaa'in jira. Qophaa'in jira laa kana yoo. Qophooftee jirtu talaatti umi bakka. Meerre si maal qophoofte? Meerre ka qophoofte mee? Amma naasaa hin jedhu. Ka qophoofte meerre? Dirqamaayi. Dirqama ani si wajjin marii yeroo qabachuu gisee qabu ani. Indee nama reedhettee u'uu jettee lafa dhiitaan oolle sila hin tuutu. Yeroo gabaanne. Si. Ila kunoo sayyuu kompiitarii isaa gangashee ila kunoo qophaa'een jiredha. Ani kompiitarii miti laaptooppii of harkaan qabu wala silkii biraa of harkaan qabu. Kootu mari'adha harka duwwaan si wajjin mari'adha. Bar waa'ee Yesuus Kiristoos irratti siin hin jenne nuti. Waa'ee Nabi Muhammad irratti jenne malee. Namni waa'ee keenya irratti akkamitti baqata. Miseji argitu homaa rakkoon qabdu ijoollee. Miseji maali? Miseji waatsaappii gaa. Aha waatsaappii hangalaaf moo? Yaa Joon. Ijoollee biraa. Amma jira. Waan fakkaate maaliifi waan hin caallee fi garboonni garbootuma waan ta'aniif haasama garbootaa haasama wallaalota waan hafuutaniif. Rakkoo qabu baga garba taane rakkoo qabu. Akkuma Yesuus Kiristoos garba ta'eetis garbadha rakkoon qabu. Amma san dhiise arraba qaqqabda booddee. Joon. Arraba qaqqabdu akka jedhe ilaali. Muhammad marataa moo marataa miti? Arrabadhaa jedhani. Arraba dhiisite obboleessa kiyya. Muhammad marataa moo marataa miti jettee himaa soofte. Amma. Muhammad marataa moo marataa miti jettee himaa soofte. Amma mari'annaa sin jedhe. Lakki amma naaf hin mijatu. Viidiyoo maa cufatte ati waatsaappii barbaada hartama as baasee waatsaappii booddee si ergunnaati jammartu as bahi dubbadhu. Waatsaappii. Bayi dubbadee maa waasaappiidhaan dubbata wannee jaan turte gaafa Ahmed wajjiniin mari'atte Ahmeduuti mucaan keenya sun tamaarii kee barataa as ba'ii siin jedhe sun arraba dhiisinuu sin baafnu arraba kana hasaatu akkasi baafnu mari'atte moo mari'attu Joon mari'atte moo mari'attu Muhammad marataa miti yumaa soota. Mari'adha rakkoon qabu amma kunoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marataa nama marataa miti kan jedhu amma si waliin mari'adhaa jedhee bara itti fufi. Banadhu. Koostii banadhu. Dhaqi koostii banadhu. Ayyee. Bayi mana kana. Ayyee. Abdi kalaas mana kee cufi tole. Boodan deemina abdi. Ayyee. Asuma deemina cufi mana kee. Tole ayyee. Ayyee.